Ani daddafoo gochuu jedhama. Kan dhufe godina Shawaa aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa magaalaa Bulbulaa irraa kan dhufe. Ayyaanni Irreechaa akkam? Ayyaanni Irreechaa baay'ee gaariidha. Haala gaariidhaan adeemsifamaa namatti tola. Bifa tasgabbaa'aa ta'een osoo namoonni odoo dhiibbaa tokko irra hin gahin haala gaariidhaan malkaa bu'ee irreeffachuutti deemaa jirra. Ayyaanni Irreechaa hawaasa Oromoo biratti ayyaana tokkummaati jedhama. Isin akkamitti ibsitu irreechi kun hagam tokkummaa Oromoo eega? Ayyaanni Irreechaa akkuma jedhamu tokkummaa Oromoodhaatiif iddoo guddaa qaba. Saboonni baay'een asitti wal arganii wal baratuu aadaa isaanii uffannaadhaan calanqisiisanii akkaataa isaanii wal baratanii gargar galuu uummata Oromoo biratti ayyaanni Irreechaa iddoo guddaa qaba. Tole galatoomii dhumarratti dhaamsa yoo qaban? Dhumarratti dhaamsi ani qabu uummata Oromootiif ayyaana Irreechaa yeroo kamiyyuu haala gaariidhaan kabajaan yeroo isaa eeganii akka kabajan baay'ee isaaniif dhaama jechuudha. Tole galatoomii walaa bara. Kiyya maqaa Amaan Kadir Badhaasoon jedhama. Kan dhufe godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa magaalaa Bulbulaa irraayi. Ayyaanni Irreechaa maal fakkaata? Ayyaanni Irreechaa baay'ee bareeda, waan baay'ee namatti tolu. Haalli uffannaa uummata Oromootii fi sabaaf sablammoota baay'ee of keessaa kan qabu, baay'ee kan namatti tolu, kan nama gammachiisudha. Uffannaa kana akkamitti filattan? Uffannaa kana tanaan dura abboonni keenya yeroo tokko muuda waan deemaniif haaluma san irraa ilaalleetumaan aadaan kun hafuun qabu waan mul'atu qabu jechuu irraa kaaneet sondheetumaan barbaannee uffannee dhufne. Toleme yeroo tokko uffata aadaa Oromoo ammayyeessuuf jedhanii bifa aadaa isaan eegganne bifa duudhaa isaan eegganne yeroo tokko dizaayineroonni kan mul'isan jira. Ergaa maalii qabdu duudhaa ganamaatti deebi'anii akka kanaan uffatanii deemuun bu'aa akkamii qabu? Duuba deebanii fakkeenyaaf aadaa hin barbaachifne dhiisanii aadaa Oromoodhaa kan argitanii kufee lafaa kaasanii uffachuun tokkummaa uummata Oromootii fi walbarnoota uummata Oromoo walbarnoota walbeekumsa haala isaa haala garaagaraa ibsuu irratti baay'ee barbaachisaadha. Dhaamsa yoo qabatte? Dhaamsi an qabu baay'ee waan nama gammachiisu kana odoo cimnee itti fufnee odoo guddifnee uummanni Oromoo bakka buunee akka waan kennaatti abbummaa itti fudhannee osoo cimsinee waan kana guddifnee akka sirriitti kana caalaa ammallee beekamu odoo ta'ee jedha kanuma. Usmaan Gandaa Dheekkamoo jedhama. Aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa irraan dhufe. Ayyaanni Irreechaa maal fakkaata? Akkamitti dabarsaa jirtu? Ayyaanni Irreechaa bareeda. Tokkummaa Oromoo bareeda. Baay'ee namatti tola. Baay'ee argineerra. Tokkummaa Oromoon tokkummaa qabaatu isaa baay'ee argineerra. Irreecha dhumnee irreechaa irratti tokkummaa Oromoo qabaatu isaa argineerra. Yeroo meeqafaaf akka kanaan dhuftan gareedha? Yeroo baay'eedhaaf aadaa Oromoo baay'ee calanqisiisaa turre. Kuni Dhanqee jedhama. Aanaa Baalee irraa dhufa. Akka aadaan keenya duubatti hafneef jecha manarra deemnee finne aadaa keenya duubatti hafuu hin qabu. Calanqisiisuu qabna jennee suundhee bakka inni jiru abboota keenya gaafannee finne. Ergaa yoo qabaatte dhumarratti duudhaan Oromoo guddachaatti jira. Akka Oromoon jabeesseetti fufu ergaa yoo qabaatte carraasii kenna. Uummata Oromooti ankaa jedhu irreecha bara 2018 baga isiin gahee jedhanii irreechi keenya akkuma qara tokkummaa qabnu kana caalaa cibsinee tokkummaa keenya haa eeggannu kana caalaa cimuu qaba malee kana caalaa hir'atuu hin qabu jedhaan